hatamu channel Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaati wal qabate channel kun Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa haa jennu malee kan ummataati satellite ummataa yookiin ammoo TV ummataa jechuun ni danda'ama. Waa'ee hatamu channel kanaati wal qabate tokko dadhabinni guddaan saahiboota Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa biratti natti mul'atan mee anis ka yaada kiyyaan qodadha waan natti fakkaate waan amma social media irraa argaa jiru akkasuma ammas hegeree channel kana maal ta'uu deemaadha namoonni hedduun karaa kanaan ni deebi'a karaa kanaan akkana goona waan jedhu yaada garagaraa ibsataati jiru anis waan natti fakkaate namni yaada garagaraa ibsatu waa'ee kana irratti faayidaa qaba maaliifi namuu yaada isatti fakkaateef waan isa mul'atee fi waan irraa hubannoo qabu takka yeroo dubbate abbaan gartee fakkeenyaa fi channel kana waan amma isa mudate kana waa wal fakkaatu keessa waan argatu qabaa jechuudha mee waa'ee kanaati waliin ilaalla waa'ee hatamu channel YouTube kana wal qabate jechuudha yeroo garagaraatitti wanni akkana kun ni mudata garuu kan Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa kan nama dhuunfaatii miti kan akkasii fudhachuun qabnu jechuudha mee waa'ee kana haga tokko kaanis waan natti mul'ateen isinii qodaanii abduu mobaala birraay warra jalqabaa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa hordoftoonni kiyya moor deebiidhaan baga gara channel kiyyaa dhuftan isinii jedha Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa maqaan kun isaanii waan jiruuf yookiin YouTube kun kan dhuunfaa isaanii waan ta'eef kan raayyaa haa jennu malee kan ummataati maaliifi wantoonni gartee isaan irratti nuti amma fakkeenyaa fi soomana kanaaf nashiidaan amma ni bahama yookiin ammoo manzuumaan amma ni bahama ka ergaa waan ummata keessa jiru waan Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu ni bahama jedhamee ummanni hawwiidhaan kan eegaa jirudha bar hedduun namaa Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa Ramadaanni maaliif dafee hin dhufne Ramadaana keessa Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa nashiidaa Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa faadha arganna waan addaa jechuudha Ramadaana kana hatta soomanu fi sawaaba isarraa argatu irratti dabalata Raayyaa Abbaa Maccaa soomana keessa arganna maaliif soomanni dafee hin dhufne nama hagas takka hawwiidhaan eeggamaa jechuudha ergaan Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa manzuuma isaa keessatti dabarfatu hawwii hagam takka ummanni waan isa jaalatuuf hawwiin eeggamaa jechuudha duuba kanaafuu amma waan gartee dhuunfaadhaan Raayyaa Abbaa Maccaa jedhuuf nuti gartee ka Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa jennee akka nama dhuunfaatitti laaluun gonkumaa sirrii miti amma hedduu waan akkasiitiin argaan YouTube ni Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa cufamee hordoftoota gana qaba dhugaadha hordoftoota gara nama 200 dhiyaatuuti qaba YouTube ni Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa dura tokkoffaa jalqabumayyuu dhugaadha keessa isaanii akkaataa isaan itti fakkeenyaaf isaan itti jiraataa jiran beekuu baadhullee tokko dogongorri guddaan an akkanatti mul'ataa jirutti awwaalama tokko amma isiniin tokko ka meetii deebina jalqaba irratti Ustaz nama akka Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa nama waa'ee sabaa hojjetu nama yeroo hunda biiziidha nama sammuun isaanii yeroo hunda waa'ee sabaa waa'ee biyyaa yaaddu nama guddaa akkana kana bira dabree bar Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa way saba kiyya keessaa namni bakka tanaan nam mufata way bakka tanaan qaawni ummanni nam mufatuun ummanni kiyya kan abdate way bakka kanaan dhabaa nama jecha akkasi cinqamaa jiraatu beeki nama gartee akkasitti hawaasa isaa kanaaf saba isaa kanaaf bakka kennee nama akkasi jiraatudha yeroo garagaraatitti ni agartan jireetii yaada duuba nama akkanaa kana namni akkanaa kuni duuba nama isaaf waan kana toohatu qabaatu qaba namoonni itti dhiyaatan sheekotiin ulamaa'otiin warqii nama harka jiru namni yeroo hedduu mi'aa isaa hin beeku jedhama warqii nama harka jiru cirracha namatti fakkaata akkuma jedhamu san ulamaa'otaa fi saahiboonni isaanii warroonni itti dhiyaatan yoo duraan mana jabaa tokko hin qabaanne Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa nama gartee Facebook isaanii toohatuuf nama YouTube isaanii toohatuuf walumaa gala nama gartee wantoota social media isaanii kana toohatuuf yoo duraan hin qabaanne nama jabaa tokko jechuudha nama dandeettii waan kanaa qabu nama toohatu yoo hin qabaanne dhugaa dubbachuu fi hedduu hir'ina guddaadha jedheetii yaada anamma tarii qalbii kiyya keessa waan kana keessa beekuu baadhus tarii namas qabaachuu danda'an nama akkana saahibummaan isaan ofitti dhiheessanii uumamumaan waan kana akkana bebbeeku son taane nama muuxannoo waan kanaa qabu jechuu kiyya nama muuxannoo waan kanaa qabu qabaachuudha qaban nama waan tokko akka hin bannes social media irratti akka hin cabnes eegu kan yeroo cabes mala wahii hanga danda'een itti maluu danda'u ammoo osoo hin cabne dursee nama gartee malatuu danda'u namni akkasiisan qabaachuun dirqama ture kana kan godhu amma Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa namaan addaa miti of hin guddisu waan jedhudha isaa yeroo hedduu jechuudha kan akkuma isinuu beektan jechuudha garuu kana kan godhu qabu saahibootan isaanitti dhiyaatanidha kana yeroo godhamu Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaatii fi miti fakkeenyaaf Facebook ni isaanii kan gara nama 800 hordoftoota qabu waa'ee ummataati ka isaan achirratti yaada dabarfatanii jechuudha waan televiziyoonii tokko hordofamu ol hordofama Facebook ni isaanii YouTube ni isaanii akkasuma gara nama 200tti dhiyaata jechuudha hordoftoonni isaanii kun ammoo waan sabni Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa maaliin gadi dhufe dhaamsi isaanii maal jedha kan jedhuudha ummanni achirratti abdiidhaani waa'ee ergaa isaan dabarsanii kan ummataa kana irratti eeggatudha kanaafuu duuba tiifamuu qabaa jechuudha yoo karaa kanaan hir'inni akkanaa kun jiraate an akkanumatti qalbii kiyya shakke waan kana
keessa beekeeti miti yeroo kana isiniin jedhu yoo dhuguma nama akkasii nama isaanii tiisu nama akkasitti isaanii toohatu yoo bira hin jiraanne dhugaa dubbachuuf kuni hir'ina guddaadha warra saahiboota isaanii ulamaa'ota isaaniitti dhiyaatan kan keessa isaanii beekan warqii isin harka jiru jabeeffadha warqii isin harka jiraa fi akka nama dhuunfaatti yookiin ammoo namuma gartee feesbuuka raayyaa feesbuuka ibaluu feesbuuka shee ibaluu jettanii namootuma biroo walii yoo lakkooytan kuni sirrii miti dogongora guddaadha jechuudha. Kanaafuu tiifamuu fi qaba. Maal abbaan qabeenyaa tokko akkana eegi jedhee waan nama tokko nama cimaa tokko nama ogummaa akkanaa qabu isaa kaahee yoo isaa to'ate yeroo hunda jechuudha. Maaliifuu Ustaaz Abbaa Maccaa dhugaa dubbachuuf baasoordii majijjiiruu hin dhaqqaba yoo kana laaloo nama akkas dhaqqabu nama baasoordiin isaa kuni akkamitti akkasuma baasoordii qofaa miti. Fakkeenyaaf mee gara amma hatamuu kanatti as deebina. Osoo haakaroota gurguddaa bira achi hin dhayne anama waa sadii kanatti mul'atu waa'ee kanaa keessatti hatamuu YouTube Ustaaz Abbaa Maccaa kana haga amma akkaataan isaa naaf galuu baatu iyyuu waa sadii anama waa sadiin shakkee jechuudha. Shakkiidhaan manamuu homa isatti fakkaate haasawaa jira haga ammaatti qabatamaa wanni Ustaaz Abbaa Maccaa irraa dhagahame hin jiru. Namni YouTube kiyya hate Itoophiyaa keessa agarsiisa. Lookshinni kan jedhu qofa Ustaaz Abbaa Maccaa fuula Facebook isaa jalatti maxxanseeti jira. Kana alatti wanni qabatamaan haga ammaatitti gabbahanii yookiin viidiyoodhaan yaan isaan dabarfatan hin jiru jechuudha. Akkaataan hatamiinsa isaanii akkaataan wanni haga ammaatti wanni irra gahame tarii yoo deebisaa jiraatanis yoo deebi'uu baates wanni irraa quba qabu hin jiru haga amma yeroo waraabuu kanaatitti jechuudha. Garuu haga ammaatti online irratti deebine. Kanaafuu jalqaba irratti hatamuudhaa fi karaa hedduun kan hatamuu danda'u tokko hir'inoota ati gootu namoonni hedduun akkuma isinuu beektan fakkeenyaaf baasoordii isaa maqaa isaa godhata maqaa ilma isaa yookiin ammoo maqaa ilmaan isaa maqaa abbaa waan akkasii godhata jechuudha. Namoonni tokko lakkoofsa isaanii warra godhatantu jira. Lakkoofsuma ittiin bilbilatan kana warra godhatantu jira. Lakkoofsa kee nama kuma hedduutu qaba. Nama lakkoofsa akka Ustaaz Raayyaa kana ammoo nama miiliyoonatu qaba jechuudha. Kanaafuu yoo maqaa keessan gootanii maqaa ilmaan keessanii akkasuma maqaa lakkoofsa keessanii waan akkanaa namni taraan tokkolleen gadi taa'ee yaalee irra gahuu danda'a waan ta'eef Ustaaz Abbaa Maccaa harka yoo jiraate isaan baasoordii jijjiiruu baasoordii jabaa itti godhanii eegumsi baasoordii saniif godhamu dabree ammatti jijjiiruu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Inni lammataadha maalinni fakkeenyaaf namoota hedduutu isaanitti dhiyaata. Isaan akkanumatti fakkeenyaaf sabummaadhaan amantiidhaan amananii ofitti dhiyeessuu danda'anii namootuma gartee sheekotii kanneen keessan Ustaaz Abbaa Maccaa sadarkaa biyyaatitti nama siyaasaa nama sheekaa abbaa amantii abbaa sabaa nama waa hedduudha Ustaaz Abbaa Maccaa jechuudha. Nama hedduutu isaanitti dhiyaata waan ta'eef isaan keessaanis wantoonni adda addaadhaa jiraachuu danda'a jechuudha. Namni isaanitti dhiyaatanis godhuu danda'a. Amma kun kan isiniin jechaa jiru godhuu danda'anidha. Inni biraa kan sadaffaa nama dubbadhu kan biraa ammoo haakaroota. Gara haakaroota gurguddaatitti yoo kan achi dabaru taate haakaroota gurguddaa bira osoo hin geenne fakkeenyaaf akkuma amma isiniin jedhe kana iimeelli yuutuuba akka salphatti waan hatamuu miti. Akka laafaadhaan waan namni yookiin ammoo cabseetiin godhuu danda'u miti. Kana dhibbatti jala mureen isinii hima. Yoo baasoordii fi iimeela argate iyyuu namni yoo wanni sun eegumsi godhameef fakkeenyaaf YouTube chaanaala kiyya yoo yeroo haakaroota gurguddaa meetti deebinaa namni tokko akkanumatti baasoordii fi yookiin ammoo iimeela kiyya argate jechuun abadan haatuu hin danda'u. Yookiin seenuu hin danda'u YouTube kiyya san jechuudha. Authentication itti godhadhee wantoota garaagaraa isteeppii 3-4 itti godhadhee hagaan hayyama isaa kennutti nunu seenuu hin danda'u jechuudha. Inumaayyuu uf eeggannoodhaan nama san uf duuba deebisee anammoo daddafaatti akka baasoordii jijjiiradhu na gorsaa jechuudha. Kanaafuu akka laafatti namni akkuma reefu jenne osoo lakkoofsuma isaaniillee kan godhan taate akka laafatti namni ammoo seenuu hin danda'u. Ammoo kana kan godhuu danda'u Ustaaz Abbaa Maccaa wantoota kanniin godhee eeguudhaaf yeroo ni qaba ni godhaa kan jedhu nutiin keenya nuti as teennee xiinxalluu qabna. Namni saba kana hunda tajaajilu namni bisan bira dabree jireenya maatiidha ilmaan isaa guddifatu. Saba miiliyoona 60 kana namni tajaajilu kan asiin gartee kanas hajaa kanallee baasa hajaa kanas baasa jedhee sadarkaa akka mootummaa talkanii guyyaa uf rakkisu kuni waan akkanaa kana godhuu danda'a kan jedhu nuti ofii keenyaas itti yaaduu qabna. Kana kan godhu wanni reefu isiniin jedhee fi namni godhamuu fi qaba saahiboota isaanii bira hir'inni jira wanni jedheef wantoota akkanaa kana kan eeguu qabu Ustaaz Abbaa Maccaatiif eenyunni nama biraati jechuudha. Amma kan hordoftoota 800 qabu kan akka gartee Facebookaa kunis akkuma YouTube kana guyyaa mata akka peejiin Ustaaz Abbaa Maccaa hatameedha. Akkamitti hatame akkas taameedha. Kanuma haasa'umaa jechuudha. Achi booda isteeppiin itti aanu karaa dheeraadha jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana dursanii hambisuudhaa fi saahiboonni Ustaaz Abbaa Maccaatitti dhiyaatan namoota waan akkanaa kana tiisuuf
hatta wantoota isaan itti fayyadaman moobaayila isaan itti fayyadaman kompiitara isaan itti fayyadaman akka hin cabneef kamtu bareedaadha kan jedhu nama tiisuuf taahamuudha qaba jechuudha. Kan ammoo warroota dhiyaatantu hordofuu qaba jedheetii yaadaan. Yoo haala saniin hordofame iimeelli YouTube akka salphatti hin cabu jechuudha. Maaliif warri Google akka malee sakuriitiidha. Hin eeganii jechuudha. Ni beekan waan dhufu kana dursanii beekan waan ta'eef akka salphatti hin cabu jechuudha. Hatta baasordii argatu jiram tokko seenuu hin danda'u. Garuu yoo sadarkaa mootummaatitti akkasuma ammas haakaroota gurguddatu jira. Biyya keenya jiraatu baatullee biyyoota alaa kana haakaroota gurguddatu jira. Akkuma amma isiniin jedhe YouTube fakkeenyaaf iimeelli keessan akka hin cabne yookiin ammoo YouTube warri fayyadamtanis akka hin cabneef jechuudha. Warri YouTube gurguddaa qabdan haga itti fayyadama moobaayila keessan maal itti fayyadamaa jiraadhaa fi kompiitaraan itti fayyadamaa jiru kan akkami hagam of eeggannoo qaba kan jedhuutitti hordofuu qabdanii jechuudha. Akkasuma liinkiidhaan garagaraa kan isinitti ergamu banuu hin qabdanii. Tokko inni guddaan dogongorri amma namni hedduun godhu maalinni iimeela tokko YouTube chaanaala bane iimeela tokkoon ammoo Facebook bana iimeeluma tokko hojjetaniin jechuudha. Gonkuma kun akka kiyyattan sirrii miti jedheetiin fudha. Maaliif YouTube tokko iimeela san eega YouTubein bante waan biraa tokkuma gonkuma hin fayyadamin. Hatta iimeela san akka namni ittiin siqunnamuufillee namaan kennin ittiinis namaa waa hin ergin. Maaliif jennaan kan keessummeessitu dura tokkoffaa maaliif si gargaara yeroo sanitti yoon ati yoo fakkeenyaaf Google YouTube qofa ittiin bantee jiraatte iimeelli sitti ergamu kan isa keessaan sitti ergamu kan warra Google qofa taha jechuudha. Kana ofirraa eegdanii yoo fakkeenyaaf iimeelli keessan akkasitti kan YouTube qofa ta'e miseejiin achi keessaan sitti dhufu kan warra kaampaanii YouTube ta'uu kan warra kaampaanii Google ta'uu sirriitti ofirraa laaltanii dubbisuu dandeessan. Kan ammoo ofirraa deebisuu dandeessan yeroo waan akkasii argame daftanii baasordii keessan jijjiiruu dandeessan akka yaaliin godhamaa jiru beektanii jechuudha. Akkasuma appilikeeshinoota tokko illee ni jira kan haakaroonni mataan isaanii tolchanii maxxanfatantu jira. Fakkeenyaaf namni itti fayyadamuudhaaf yookiin faayidaa xixiqqoo laalee gadi buusa. Appilikeeshinni hedduun fakkeenyaaf akkuma isinuu beektan amma fakkeenyaaf warri Feesbuukaa iccitii nama dabarseen kennu. YouTube iccitii nama dabarseen kennu. Garuu appilikeeshinoonni kunneen hedduun isaanii sochii keessan hin beekan ni hordofanii jechuudha. Ammoo dabarsanii kennan abbaa barbaadeefuu dabarsanii kennan jechuudha. Maaliif isaaniifis daldala warroota agartee taajiroota gurguddaadha warra waan akkanaa kana bira dabre jechuudha. Inuma halkanii guyyaa akka wanni akkanaa kun kaampaanii isaanii hin mudannee fi biiliyoonaroota waan ta'eef ni eeganii jechuudha. Isa gara biraatitti osoo dhufnee appilikeeshinoota adda addaa kan faayidaa isin hin qabne kan baakgiraawundiin isaa hin beekamin ofirraa eeguu qabdanii akkasuma hatta VPN itti fayyadamtan kanallee akkam akka ta'e VPN sun hagamta akka kaampaaniin sun itti gaafatamummaa fudhate ta'uu ofirraa ilaalaa itti fayyadamuu qabda. Walumaa galatti appilikeeshinoota faayidaan isaa baakgiraawundiin isaa hin beekamin osoo itti fayyadamuu baattanii irra bareedaadha. Of eeggannoo hedduu godhuudhaaf jechuu kiyya. Inni biraa gara dhumaa ammoo haakaroota akka biyya alaa yoo ta'e eenyuun jala bahuu hin danda'u. Anillee rabbi nurraa haa qabu eenyuun jala bahuu hin danda'u. Akkasuma yoo gartee fakkeenyaaf haakaroota gurguddaa kana mootummaan qaxaree kanamarratti bobbaasu taate eenyuun jala bahuu hin danda'u. Yeroo mootummaanis ni qaba haakaroota. Haakaroota jechuun warra baankii seenii akaawuntii namaadhaa haa godhu, warra dokumentii mootummaadhaa haa godhu, warra dokumentii biyyoota gurguddatan, warra teknooloojii makanaa uuman, warra teknooloojii nuti harkaa qabnu waan akka kompiitara moobaayilaa kana uuman iyyuu seenaniiti warra haa godhuu danda'utu jiran akka addunyaatitti jechuudha. Tarii warroonni kun itti fayyadamuuf osoo hin taane haakaroonni gosa hedduutu jira. Tokko chaana waan xixiqqaa kanarratti teesti godhuudhaaf haakii isaanii san asirratti yaalii godhuudhaaf illee warra itti fayyadamanii jiran wantoota akkanaa kanneen jechuudha. Haakaroonni tokko ammoo haakaroonni miskiin illee jiran jechuun ka hedduu dadhaboon jechuudha. Ka haa godhanii mallaqa gaafatan doolaara 10,000 50 kenni 20 kenni akaawuntii keessii deebifna jedhanii warroonni haala akkasii fayyadaman illee ni jiranii. Haakaroota kanneen ammoo akka gaariitti of eeggannoo gadi fagoodhaa barbaada kanneen jala rabbi nama haa baasu. Kan kana bira dabre sadarkaa mootummaatitti tarii haakaroonni jiraatuu danda'an jechuudha. Mootummaa yeroo isin jedhu ka biyya keenyaa qofaan biyya adda addaa keessatti jiraatuu danda'a. Ogeeyyoonni gurguddoon akka haakara jechuun nama dandeettii waan kana waan tokko cabsuudha danda'uudha waan addaatii miti jechuudha. Ammoo haakarri tokko yoo cabse bakka inni irraa cabseef bakka inni jiru beekuu hin dandeettu. Jalqaba wantoota kanneen osoo beekame mootummaan utuu hannoo jala oolcha waan ta'eef jechuudha. Haakara jechuun homa hundayyuu haa godheeti. Hattaa qilleensa bakka jiruu sanii fi bakka irraa hate san hunda haa godheeti. Maaliif akkuma isin jedhe warri Google ni eega, mootummaan ni eega, namni gargaraan eega. Wantoota kana hunda isaa sobee akka isaan beekuu hin dandeenye gowwoomsee jechuudha waan kana hunda ka godhu. Kanaafuu yoo haakaroota taate homaa godhuun hin danda'amu yoo fedha isaatiin namaa deebisee yoo akkasuma tarii warri YouTube daddafatti irra gahee namaa deebisee yookiin ammoo akka wanni sun gartee isaa harkatti illee ittiin fayyadamne harka ugguruu danda'e malee jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf namoonni garagaraa karaa kanaan deebi'a karaa saniin deebi'aadha. Anamma akka nama tokkootitti
ammatti waan jechuu danda'u maa waan irraa hubadhe hin jiru qabatamaa waan kana sani jedhee waan irraa hubadhe hin jiru waan ta'eef amma akkanumatti haasa'uu yoo taate malee kana hoogoon akkana deebifnaa karaa kanaan deemaa jechuu homaa hin danda'u. Maaliif waan qabatamaa tokko yookiin ammoo akkanumatti haasa'uu yoo taate malee waan qabatamaa tokko dura tokkoffaa karaa kamiin akka haaktahamee fi maaltu isa keessa jirama kan jedhu hin beeknu. Fakkeenyaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kuma reefu isiniin jedhe nama siyaasaati nama gartee akkuma jaalatamaa nama hedduu biratti jaalatamu akkasuma adawwii illee qabaa jechuudha. Yeroo nuti gartee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa nashiidaa haariyaan dhufaati jira. Nashiidaa isaa achirratti eeyna jennutti yeroo fakkeenyaaf waa'ee majlisaatiin wal qabatee qabsoon guddaa warra musliimaa irratti godhamaa jiru kanatti waa hedduudhaan anama keessan deddeemu waa'ee kanaa yeroo kanatti YouTube inni kun haaktahamuun shakkii adda addaa keessa illee nama naquu danda'a. Kan amma ifa bilisatti waan ta'ame hin beeknu waan ta'eef irraa dubbachuu hin dandeenyu garuu fuula duraaf amma fakkeenyaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amman tana YouTube kana yoo banate dhugaadha yeroo gabaabatti hordoftoota horachuu danda'a. Hordoftoota mi daataan achirraa qabu sun deebi'a kan dhalootatti akka inni dabrutti inni kaa'e sun jechuudha. Nu qofaa mi dhaloota nu boodaatti akka dabrutti inni achirra kaa'ate waan ta'eef daataan achirra sun hin deebi'u. Dhugaadha chaanaalli banamee har'a 50,000 haga gaafa dura sanatti illee deebi'uu danda'a. Garuu ammatti Ramadaanni boru yeroo jedhame kanatti laalamee isinummaan miidhaa hanga gahu akkasuma ajandaa namaa kennuudhaaf waa hedduu as keessa jiraatuu danda'a. Kana keessa deemnee amma balaan haasa'uun nama rakkisaa garuu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa immoo fuula duraaf saahiboonni isaanii ulamaa'onni warra isaanitti dhiyaatan an akka nama dhuunfaa tokkootti nama jabaa tokko nama isaan hordofu nama saahibaa kam akkanatti itti dhiyaatu kan osoo hin taane nama jabaa ogummaa kanaan guutame nama amanamaa responsibilitii fudhatee akaawuntiidhaan isaanii hordofuuf akaawuntii sooshaal miidiyaadhaa isaanii hordofuuf godhuufin gahee keessan natti fakkaata. Kun yaada kiyya. Adabduu moobaayilaa turaay hanga qophii biraatti wal deebi'utti nagayaan tura. Audio Jungle.